gara barumsa wangeelatti dabarra qaxxumaan gara abbaa keenya. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Irra deebuudhaan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, miseensi maahibara keenyaa hundumti keessan biyya alaattis biyya keessaattis argamtan akkam ooltanii, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqa keenya galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Akkuma har'aa waggaa har'aa gara keetti nan deebi'a. Dubbii kana kan argannu seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 14 irra dubbii jirudha. Innis maal jedha? Akkuma har'aa waggaa har'aa gara mana keetti nan deebi'aa jedha. Jechi kun jecha sagalee abdiitidha. Abdii kan keessa namaatti horu, kaleessa kan dhaberra bor waan argachuuf jiru kan hubachiisudha jechaadha. Egaa jecha kana kan dubbate sadan qaama sadii keessa qaama tokko yookiin immoo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko qaamaatiin sadii, maqaatiin sadii, waaqummaadhaan tokko kan ta'e Gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Guyyaan har'aa kun akka barsiisaa mana kiristaanaa keenyaatti adoolessi guyyaa 7 yookiin immoo haamleen guyyaa 7 nuti ji'aatiin kan kabajamu ayyaana xoofoo keenyaa kabajaa jirra. Yeroo hundumaa ji'aatiin walitti qabamne waa'ee Waaqayyoo, waa'ee dubbii isaa, waa'ee jireenya bara baraa asirraatii barachuu akka qabnuuf walitti qabamne baroota hedduu lakkoofsisneera jechaadha. Guyyaa har'aa kana immoo adda kan isa godhu tokko guyyaa waggaatiin uumaan keenya qulqulleettiin Sillaasee itti yaadatamudha. Inni biraan immoo yaadannoo ji'aatiin xoofoo keenya hojii gaarii eegalle. Keessumaatii gaa xoofoon keenya ji'aatiin akkuma agartan kana hiyyeessota, dadhabdoota, kan beela'an, warra dheebotan maqaa uumaa keenya Sillaaseetiin akkuma beekamu maqaa raajotaatiin, maqaa qulqullootaatiin, maqaa ergamoota isaatiin, waadaa isaaniitiin bishaan qorraa obaasnee gatii guddaa itti arganna. Kan kanaa garuu abbaa manichaatiin hundumarratti abbaa, hundumarratti mootii, hundumarratti waaqa kan ta'e Waaqayyootiin immoo hojii eebbaa kana, hojii barakataa kana gaafa hojjennu eebba ammamii namaatiif laata kan jedhu asirraa hubachuun barbaachisaadha. Egaa akkuma beekamu wangeelli keenyas guyyaa murtoo sana yookiin guyyaa dhufaatii Waaqayyoo beela'ee beeluu na hin baasne, dheebodhee dheebuu na hin baasne, keessummaa ta'ee immoo na hin simanne jedhu warreen sanafoon, warreen dhibaa'onni, warreen wangeelli ittiin hin galleef jedha. Haa ta'u malee garuu yoom gara mana keenya dhuftee guyyaa keessummummaa si simachuu dhiisne, yoo midhamtee si gaafachuu dhiisne, yoo beeloftee beeluu si baasuu dhiisne jedhu. Isaan kana keessaa maqaa isa tokkootiin kan raawwate anaatiif raawwate jechuudhaan guyyaa waadaa sana har'a xoofoo keenyaan walitti qabamnee dhuguurra, nyaachuurra dabarree maqaa Waaqayyootiin, maqaa uumaa keenya Sillaaseetiin dadhabdoota amma agartan kana lakkoofsi isaanii amma kana ga'u kana ji'aan yaadachuu jechuun waan salphaa miti. Kun isa kennuudhaafis, kun isa fudhatuudhaafis, kun isa deeggaruudhaafis, kun isa irratti hirmaatuudhaafis barakataa fi eebba qabaachuusa asirraatii hubachuun barbaachisaadha. Gabaabumatti guyyaan har'aa kun guyyaa Abrahaamuu Sillaasee yookiin immoo guyyaa Abrahaam Sillaasee jedhameetu yaadatama. Seenaa kana gaafa eegallu seera uumamaa boqonnaa 18 gubbaa irra gaafa ilaaltanii seenaa abbaa keenya Abrahaamiitiin ilaalla. Abrahaam akkamitti Waaqayyoo argate, akkamitti amantaadhaan ragaa bahameef, isaan kun warra amananii ragaan bahameef እነዚህ አምነው የጸደቁ በእግዚአብሔር ጻድቃን አባቶች የተባሉት አበብዙሃን አባ ነማ ሁንዳ ተውዳን ከንንፍለም ሰናም ቦደ ማቲንሳ ማልቱረ ከንጅ ያረቹን በርባጅሳ ባንኬኛ አብርሃም ማቲሳ ታራ ዮኪንሞ አባ ኢሳ ታራ ወሊቲን ነመጅራቻ ቱሬፊ
hojii abbaa isaatiif nama walii galaa ture የአባቱን ስራ የሚሰራ የአባቱን ስራ የሚተባበር ከአባቱ ጋር ስራ የሚሰራ ነው አባን ኢሳስ ዋቀ ቶልፈማ ጉረ ቀቡ ዋቀ ቶልፈማ ኢጀ ቀቡ ዋቀ ቶልፈማ ሉከ ቀቡ ገረ ገባቲ ባሴ ዋቀ ከነ ቢታ ittiin boqodhaa jedhee gabaa irra naanna'ee akkuma daldaaltota bara kanaa nama gurguree jireenya isaa ittiin jiraachaa turedha. Haa ta'u malee garuu seera uumamaa boqonnaa 17 gaafa ilaaltanii maatii kee, lammii kee, qe'ee kee hundumaa dhiisii fira koo, ollaa koo, qabeenya koo otoo hin jedhiin gad dhiisiitii lafan si geessutti gara dachii an si agarsiisutti ba'ii jedhee Waaqayyoon lafa xuraa'ummaa keessa akka baanu. Lafa jibbiinsi jiru keessa akka baanu lafa amantaan hin jirre keessa akka baanu ganda waaqni tolfamaa itti waaqeffamu keessa akka baanu lafa afurri xonqolaa jiru keessaati akka baanu gara mana isaanii deemuu akka hin qabne kanarraati of eeggannee jiraachuu akka qabnu Waaqayyoon nutti hima. Sanaan booda Waaqayyoo gaafa ba'i ittiin jedhu Waaqayyoon sababaan nama baasa. Har'as kufnee kan jirru jira ganda keessatti ollaa keessatti kallattii garaagaraatiin amantaan kufnee kan jirru jira. Yeroo kana Abrahaam waaqa isaa qabatee innis karaa Waaqayyoo qabatee gara Kaaraan bakka jedhamtutti deeme. Waaqayyoo waadaa galeeraaf dachee kana ilaali. Ashawaa yookiin immoo cirracha dachee kanaa ilaali. Gara samiis ol ilaali. Addeessa kana irratti sanyii kee akka ashawaa, akka cirracha dachee kanaa, akka urjii samii kanaa nan baay'isa. Warra si abaaran nan abaara. Warra si eebbisan nan eebbisa jechuudhaan waadaa guddaa ta'e kana maqaa keetiin ahzaabonni hedduun ni eebbifamu በስም ብዙ አህዛብ ይባረካሉ ብሩክ ትሆናለህ የሚረግም ይረገማል ከሲ አባሩ ኒ አባራም ከንሲ አሪያቶም ሞኒ አረተመ jechuudha Waaqayyo itti hime egaa Abrahaam maatiisa firasa ollaasaa dhiise Waaqayyootiif addaba ilaala yeroo kana jireenya koo gaa'ila koo daldala koo barnoota koo otoo hin jedhin Waaqayyoof ba'u Waaqayyoof adda ta'uun eebba akka beekani namaa kennu dhaaluun barbaachisaadha yeroo kana egaa abbaan keenya Abrahaam karaa bal'aa irratti jireenya isaa gaggeessuu eegale jedha. Karaa baay'ee bal'aa ta'e keessummoonni namoonni biyya hin beekne karaa sana daddarbanitti hin deeman irratti dunkaana hodhuudhaan mana isaa jireenya isaa taasifate jedha. Yeroo kana keessummoota Waaqayyoo simachuudhaan namni bara kanaa uniif isin karaa bal'aa yoo agarre maal hojjenna? Suuqii hojjenna, hoteela banna, waan ittiin galii argannu hojjenna. Abrahaam garuu Waaqayyo waliin ta'ee karaa irratti keessummoota Waaqayyoo nama simachaa turedha. Bara baay'ee kana gochaa, bara baay'ee kana raawwachaa erga tureen booda guyyaa tokko seexanni isarratti hinaafte. Har'as of dhufu geessanii namoonni hinaafuu danda'u. Jireenyi keessan gaafa isinii fooyya'u, gaafa namaa ol taatan, gaafa seeraan uffattan, gaafa wanti hundumtuu isinii milkaa'u ollaan keessan firri keessan hidhii isinitti xuxutachuu eegala jechaadha. Yeroo kana Abrahaam hojii inni hojjetu seexanni hinaafe. Egaa hinaaffaan bakka lamatti qoodama. Hinaaffaa foonii namni maa guddate, maa nama ta'e, maa naa ol ta'e gara mana matatii deemuun, gara mana xonqaayii deemuun, gara warra tolcha hojjetanii deemuudhaan namaa gadi gochuudhaan Waaqayyo namaa gadi yoo nama godhe malee Waaqayyo namaa gadi nama hin godhu. Isaan ni hojjetu, isaan garuu ni hidhu. Waaqayyo garuu warra hidhame ni hiika jedha wangeela isaa gubbaadha. እግዚአብሔር ግን የታሰሩትን ይፈታል። namni hidhuu danda'a. Hidhaa namni hidhe Waaqayyotu hiika. Hidhaa Waaqayyo hidhe garuu namni hiikuu hin danda'u. Abbooliin keenya garuu aangoo kana kennameeraa fi bara baay'ee kana hojjeteen booda seexanni itti naaftee seenaa Abrahaamiitiin jijjiiruudhaaf maqaa Abrahaamiin balleessuudhaaf har'as waa'ee namaa kan hin beekne waa'ee namaa kan hin beekne namoonni baay'een waa'ee maqaa namaa yommuu isaan balleessan waa'ee namaa gaafa isaan haasa'an maal jedha wangeelli keenya huuba ija obboleessa kee keessa jiru maaliif ilaalta hordaa yookiin immoo gindii ija kee keessa jiru hin laaltuu jedha. Dursa ofii keenya qulqulloofne ofii keenya fayyine ofii keenya gaabbii galle ofii keenya jireenya bara bara argachuuf hojjechuudha. Yeroo kana Abrahaamiin karaa irra taa'ee keessummoota Waaqayyoo simatu seexanni mataa ishee of buruksitee of dhiigsitee seenaa Abrahaamiin balleessuudhaaf kaate. Namni maqaa isaa balleessu namni waan garaagaraa sirratti haa hojjetu garuu Waaqayyo hin jedhin. Yeroo kana maal jette seetan namoota fuuldura gortee gara eenyu deemtu? Gara Abrahaamiin deemna. Abrahaamimmaa Abrahaam kaleessaa miti. Inni kaleessa namaa laatu seenaansa jijjiirameera. Kunoo har'a dhiiga namaa lolaasa. Keessummaa gara isaa deemu har'a rukuteetu baasa. Gara Abrahaamiin deemina. Kunoo qaama keenya ilaala nama fakkaattee seexan of buruksite karaa Abrahaam irratti keessummaa Waaqayyo irraatii dhorkite. Yeroo kana
Abrahaam nama keessummaa waaqayyo jaalatu. Abrahaam keessummaa malee nama midhaan hin nyaanne guyyaa 3 oolee bule. Guyyaa 3 oolee bule gaafa jedhu Sillaaseen 3 ta'uu isaanii maqaadhaan qaamaan 3 ta'uu isaanii agarra. Sanaatiin booda Abrahaam guyyaa 3 booda fageenyatti jaarsolii gurguddoo 3 argee jedha laala. Sillaaseen yeroo baay'ee suura isaanii gaafa agartanii jaarsolii gurguddaa 3tiin fakkeeffamu. Abbaa ilma hafuura qulqulluu. Yeroo kana Abrahaam gammade jedha. Dinni kaayyoo isheen hojjette karoora isheen raawwatte kan arge Abrahaam gammade isaaniin simachuuf fiige muka arbaarzaaf jedhamu jalatti jaarsolii 3 argate. Isaaniin tasaallame tokko qabee gara mana gaafa galchu tokko gaafa jedhu waaqayyo tokko ta'uu agarsiisa. Sadan isaanii ta'anii argamanii jedha. Haadha warraa isaatii Sooraatiin maal jedheeni keessummoota kanaaf waan ta'u maxinoo daakuu safartuu 3 yookiin immoo 3 masfaraa kan jedhamu sana 3 ta'uunsa sadummaa Sillaasee agarsiisa. Sanaatiin booda Abrahaam jedhe gaafa jedhu tokkummaa Sillaasee agarsiisa. Wanti hunduu isaaniif qophaa'ee jibichi dhiyaatee qalameefi keessumaa amma guyyaa har'aa kana namoonni baay'een zikirii kana hojjetu. Isin immoo mana waaqayyoo deemtanii taabota waaqayyoo baasuu yoo baattan illee guyyaa har'aa kana eebbi Sillaasee warra baases, warra qammases, warra hojjetes, warra gargaares, warra asitti argame hundumaa inni asii gale immoo wanta isin keessatti qabatanii galtan hunduu eebbadha. Kan amanuun fudhachuudha. Sanaan booda sangichi dhufee qalamee nyaatamee dhugamee saniin booda sangaan hin qalame seenaadhaan illee ka'ee abbaa ilma hafuura qulqulluu galata akka inni galchate seenaan guyyaa har'aa kanamu. Kana sobnu seenaa mataa keenya yookiin hoduu durii yookiin immoo sheekoo yookiin hiphoo otoo hin ta'in seera uumamaa boqonnaa 18 dubbisuun gahaa ta'a jechaadha. Sanaan booda Sillaaseen waa dubbatan akkuma har'aa waggaa har'aa gara mana keetti ni deebinaa jedhe. Maal jechuun kun Abrahaam waan dhabe qaba. Amantaa qabaachuun hir'ina qabaachuu miti. Amantaa waan qabduuf hir'ina hin dhabda jechuu miti. Kana beekuun barbaachisaadha. Amantaa yoo qabaannu iyyuu hir'ina hin dhabnu. Haannaa ni beektu seenaa ishii masiina taatee waggaa baay'ee jiraachaa akka turte. Zakkaariyaas lubicha mana waaqayyo wangeela Luqaas boqonnaa tokkotti gaafa ilaaltan masiina ta'e akkamni jiraachaa akka inni ture. Abrahaamii fi Saaraan waaqayyoon haa qaban. Keessummoota haa simatan. Hojii gaarummaa haa hojjetan. Nuti hojii gaarii hojjechuudhaaf uumamne እኛ መልካም ስራ ልንሰራ ተፈጠርን jedha malee hamaa raawwachuu, hamaa hojjechuu, xoloqqolsiisuu, morsiisuuf hin uumamne. Wangeelli keenya kanaafidha waan gaarii kan raawwannu. Yeroo kana akkuma har'aa waggaa har'aa gara mana keetti nan deebi'a. Abrahaam hanqina qaba, daa'ima hin qabu. Waggaan Abrahaam umurii 90, Saaraan umurii 89. Abrahaam gama tokkoon waggaa 100 bakka jedhu jira, waggaa 90. Kanumaa ol waggaa 90 ol nama ta'e nama daa'ima hin qabne kana daa'ima argatta gaafa ittiin jedhamu abdii akkamiiti isiniif? Akka saayinsitti wanti keenya jira. Waan cufamee galmee cufamee oliyyannoon fudhatamee sabbar samiidhaan yookiin immoo federaalatti waan murtaa'e ምንድነው maal jedhama murtoo waliigala kan federaalaatti murtaa'u sabbar chamii jedhama. Isa olii bakka galmeen sun kanaan booda sichi deebi'uu hin danda'u. Galmee dacha'ee kaa'ame wanta hin yaadamne jireenya isaanii keessatti waaqayyoo qabaatan iyyuu daa'ima dhabuu isaaniitiin haa gaddan iyyuu malee daa'ima dhabuu isaaniitti Sillaaseen yaadanii akkuma har'aa gara waggaa har'aa mana keetti ni deebina. Haati warraa kee Sooraan kan turte Sooraadha maqaan jalqabaa Saarataati. Haadha nama hundaa jechuudha. Abrahaam kan jennu Abrahaam jennee gaafatti daballu baay'ina kan agarsiisu abbaa nama hundaa haadha nama hundaa. Yeroo kana Saaraan amma umuriin koo nama sadarkaa da'umsaa irra jiru miti. Umuriin kun da'umsaa miti taa'anii ka'uudhaaf baay'ee ulfaataadha. Kun akkamitti ta'a jettee kolfitee jedha. Saaqechi maqaan isaanii ilma isaanii jalqabaa Yisaaq jedhamu. Yisaaq jechuun haa kolfu jechuudha. Isheen waan kolfiteef egaa waaqayyootiif wanti dadhabamu jira. Hojii waaqayyoo keessatti waaqayyoon dinqii raawwata. Jaarsa dulloomaa daa'ima godhee isa cubbamaa qulqulluu godhee gaabbiin fayyisuu kan danda'u. Yeroo kana abbaan warraa ishiis umuriin koo dulloomeera. Kun amma abdii hin taanedha. Akkamiin ta'uu danda'a jedhee ni himame yookiin ni shakkee jedha. Kuma kana Yisaaq mucaa inni jalqabaa kolfa ishiitiin kan ka'e maqaan kun moggaa'e Yisaaq jedhameetu dhalate. Maatiiwwan waaqayyoo hanqinni garaagaraa jiraachuu danda'a. Amantaa keenya keessatti, gaa'ila keenya keessatti, hojii keenya keessatti, ba'u galuu keenya keessatti rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu waan hundumaa waaqayyoon abdii godhannee guyyaa waaqayyoo eegganne yaa waaqayyo wanti fedhi kee ta'e hunduu ni raawwata jenne
inni gaa'ila barbaadu gaa'ila keessatti, inni gaa'ila keetti eebba dhabe eebba akka argatu, inni immoo gaa'ila keetti daa'ima hin qabne daa'ima akka argatu, inni qabeenya dhabe, inni fayyaa dhabe, inni qorumsa kee jiru hundu Waaqayyo guyyaa qaba jennee amantaan cimnee akka dhaabannuutiif guyyaa Abrahaamuu Sillaasee shira seexanaa inni isarratti raawwatame guyyaa isaan Sillaasonni galanii mana isaa eebbisan tokkummaa Sillaaseen sadummaan kan itti mul'atan kakuu moofaa keessatti Sillaaseen ifatti ba'ee kan inni mul'ate mana Abrahaamitti. Kakuu moofaa keessatti sadummaan kan inni mul'ate mana Abrahaamitti. Kakuu haaraa keessatti garuu gaara Dabra Taaboor laga Yordaanositti tokkummaaf Sillaaseetiin Yordaanos irratti ilmi gaafa cuuphamu abbaan duumessarraa hafuura qulqulluu gugee fakkaattee ilmi koo jaaladhu isa kana isa dhagaa kan jedhu dhaga'ameeraa jedha. Har'aan kan nu ga'e waggaa har'aatiin lakkoofsa keessaa otoo nu hir'isiin hunduma keenya nu haa qaqqabsiisu, kadhannaa keenya Waaqayyoon nu haa dhaga'u, maabara keenya Waaqayyoon nu haa cimsu. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Jalqaba keenya otoo hin ta'in xumura keenya Waaqayyoon nuuf haa bareechuu, kan dhibamee jiru Waaqayyoon nuuf haa maaru, kan kadhatee jiru Waaqayyo kadhata isaa haa dhaga'uu fi ulfina argadhaa, kabajama jabaadhaa, abdii godhadhaa. Amantaan abdiin malee shakkiin hin ta'u. Hanga dhumaatti cimaa dhaabadhaa. Ergaa koodha. Waaqayyoon Sillaaseen hunduma keessan sinaa eebbisu. Mana xoofuun Sillaasee seene eebbi, barakanni, sugni, nagaan, jaalalli, hafuurri hamaan, hafuurri muraan, hafuurri